Aye. Saayinsii waliigala kutaa saddeettaffaadha waa'ee gatii iskeelii pH kan jedhu irraa kaasee isiniif itti fufa. Kutaa kudha takkaffaa jechuudha. Isa kurnaffaa xumurree kutaa kudha takkaffaa isatti aanu jechuudha. Gatii pH dha jechuu yoo jennu maal jechuu keenya kan jedhu irraa kaasee isiniif mee haa dubbannu. pH maali? pH jechuun power of hydrogen kan jedhamudha ture. pH'n safara asiidummaadhaa fi beezummaa bulbulootaati jedha. Yes, asiidummaa fi beezummaa bulbuloota asiidummaa fi beezummaa ittiin safarruudha. Asiidii hagam takka jira, beezii hagam takka bulbula kana keessa jira waan jedhu tokko ittiin safaruuf jechuudha. Jechi pH jedhu kuni jecha Jarmanii kan hiikkaan isaa cimina asiidii jedhu irraa dhufeedha jechuudha. Jechi pH jedhu kuni jecha Jarmanii kan hiikkaan isaa cimina asiidii jedhamu irraa dhufee jedha asitti gaa. Iskeeliin pH kuni takka haga 17tti deema. Fakkii armaan gadii yoo ilaallu irraa hubachuun ni danda'ama jechuudha gaayii. Asitti akkuma fakkii kanarraa laallee agarrutti pH iskeeliin kuni kunoo pH'n takka kaasee haga 14tti deema. As keessatti takka haga 7 jidduun kuni bulbula asiidawaa ta'uu agarsiisa. 7 mataarra daarektii 7 mataarraan ammoo hin baabsawaa jedhamani. 7 haga 14 jidduutti ammoo bulbula alkalaayinii yookiin bulbula beezii ta'uu agarsiisa jechuudha. pH'n bulbula tokko takka haga 7 jidduu yoo ka ta'u ta'e bulbulli sun asiidii of keessaa qaba. pH'n bulbula sanii 7 mataarra yoo ta'e safaramee jechuudha. Asiidis miti beezis miti hin baabsawaadha jechuudha tunu gala. Akkasuma pH'n bulbula tokko yoo safarru 7 haga 14 yoo kan ta'u ta'e bulbulichi beeziidha jechuudha. Bulbula beezii of keessaa qaba jechuudha. Bakka kanatti wanti tokko kan osoo hin hubanne bira darbu hin taane tokko maali jennaan bulbulli pH dha. Gatiin iskeelii pH dha yoo 7 gara takkaatti gadi deemu yookiin xiqqaachaa yoo deemu akkanatti asii gad akkuma agarsiifamu kana jechuudha. 7 gara takkaatti yoo gad deemu asiidummaan bulbula sanii maal taat deema baay'ee cimaachaa deema jechuudha. Asirraa hubannaa jechuudha. Baay'ee cimaachaa deema. That means hammi haayidroojinii ayoonii haayidroojinii bulbula keessa jirulleen hedduudha. Maal taat deema jechuudha. Asirra nu gala asiidummaan cimaachaa deema jechuudha. Yoo 7 gara 14tti pH'n dabalaa kan ol deemu yoo kanatti ta'e pH'n isaa 8 pH'n 9 pH wal qixaxaa 10 jecha haga 14tti yoo deeme bulbulichi beeziinsaa beeziin achi keessa jiraachuu san keessatti beezii cimaadha jennaan. Beeziin cimaadha jennee dubbannaa jechuudha. Iskeelii pH irratti bulbuloonni gatii pH 7 gadi qaban asiidawaadha jedha. Yes. 7 gadi kan qaban maal taadha? 7 gadi kan qaban maal jennaani? Asiidawaadha jennaan. pH 7 kan qabu ammoo hin baabsawaa jedhama. pH 7 ol kan qabu ammoo beezawaa jedhama jedhu. Akkuma pH'n hir'atuun asiidummaan ni dabala jedha. pH'n gatiin pH dha 7 gara 6tti 6 gara 5tti yoo hir'achaa deemu garuu asiidummaan isaa maal ta'aa deema jedha ni dabala jedha. Sababiin isaa akkuma baay'inni ayoonii haayidroojinii dabaluun jechuudha pH'n hir'ataa deema. Hir'atu dhufaa jechuudha. pH yommuu dabalaa deemu yookiin haayidroojinii yoo dabalaa deemu ayoona haayidroojinii yommuu dabalaa deemu gatiin pH maa hir'ataa deema. Gatiin pH hir'ataa deeme jechuun maal ta'a jechuudha? Maal ta'a jechuudha? Asiidummaa cimaa of keessaa qabaachuu. Gama biraatiin akkuma pH'n dabalu beezummaan immoo dabalaa jedha. Akkuma pH'n dabalaa deemu beezummaanis dabalaa deema. pH'n bulbula tokko pH meetirii yookiin waraqaa pH agarsiistuu hundumaa yookiin pH meetirii fayyadamuun murtaa'uu ni danda'a jedha. Fakkeenya kun asitti nu kaayetu jira. pH meetirii fayyadamuu jira. pH meetiriin meeshaa elektirikaalawaa kan pH bulbula safaruuf gargaarudha. pH kun meeshaan akkanaa kun jechuudha. Maaliif gargaaran kunniin pH meetiriin meeshaa elektirikaalawaa kan pH bulbula safaruudhaaf gargaarudha. pH wantoota beekamoo tokko tokko fakkii armaan gadii irratti agarsiifameedha. pH wantoota kan beekamoo tokko tokko jechuudha. Kun kanaan safaruu dandeenya jechuudha. Maaligaa asiidummaa of keessaa qabaachuu jechuudha.
agarsiistota hundumaa fayyadamuun agarsiistota hundumaa fayyadamuudhaan fakkeenyaaf agarsiistoon hundumaa makaa agarsiistoowwan hedduuti. Makaan kun gulantaa lakkoofsa yookiin pH adda addaa irratti halluu garaagaraa akka mul'isutti kan qophaa'edha jechuudha. Agarsiistuun kun halluu garaagaraa agarsiisuudhaan halluu keelloo, halluu diimaa, halluu cuquliisa kana akka agarsiisutti kan qophaa'edha. pH bulbulli suni pH waraqaa kan qabus ni jira. Halluu diimaa kan agarsiisu yoo ta'e asiidummaadha agarsiisa. Cuquliisa kan agarsiisu yoo ta'e ammoo beezummaa ta'uu kan agarsiisudha jechuudha. Akkasumatti kunoo asitti halluu kana agarsiisa jechuudha. Meeshaan kuni look diimaadha asitti akkana deema. So bakka kanarratti pH kanarratti magariisaatu jira. Asirraa akkana lakkuma deemnu gara maalitti dhufnee jechuudha, gara diimaatti dhufnee jechuudha. Asiidummaan isaa akkan cimaa deemee jechuudha. Halluun diimaan asiidummaa wanta agarsiisuuf jecha asiidummaan akkan cimaa dhufee jechuudha. Asiinnis gara kanatti yoo ol deemnu halluun isaa otoo jiru gara cuquliisaa isa qabatamaatti ol deema jechuudha. Isa akkan qabataa ta'etti jechuudha. Kanaaf agarsiistuun hundumaa fayyadamuudhaan gatiin pH yommuu safaramu akkanatti halluudhaan illee kan agarsiisu jechuudha. Halluun magariisa yoo ta'e hin baabsaadha jechuudha wanti sun. Diimaarraayis fagoodha, cuquliisarraayis fagoodha yoo kan magariisa ta'u ta'e hunu akka kanaatti jechuudha. Maal jechuu ni dandeenya? Hin baabsaa jennaan. Agarsiistuun hundumaa akka bulbulaatti agarsiistuun hundumaa akka bulbulaatti yookiin waraqaa dhuubamaa gogsuun faayidaa irra ooluu ni danda'a. Agarsiistuuwwan kunniin hundumaa adda addaatu jira. Agarsiistuun hundumaa kan adda addaatu jira. Halluuwwan isaan bulbula keessatti agarsiisaniin akaakuu isaanii irratti hundaa'uudhaan hamma xiqqoo garaagarummaa ni qabaata. Garuu kanaafu lakkoofsa pH kamii irratti halluu akkamii akka agarsiisu chaartiidhaan mul'isu agarsiistuu hundumaa waliin ni kennama. Halluu agarsiistichi bulbulicha keessatti agarsiise kan chaartichaa irra jiru wal bira qabuun ilaaluun lakkoofsi pH bulbulichaa ni beekama jechuudha. Akkuma asitti ilaalaa jirru jechuudha. Gara zeerootti yommuu gad dhufu maal ta'a deemee jechuudha. Diimataa ta'a gara diimaatti dhufee jechuudha. Kanaaf akka kanatti torbarraa gara zeerootti yeroo gad deemu pH'n bulbulichaa baay'ee asiidummaa cimaa of keessa qabaachuudha kan inni agarsiisu jechuudha. Mee gara gaafii 3.7 jedhu kana yoo ilaallu gaafii yookiin 3.7 jedhu maal jedha? Calcium hydroxide. Calcium hydroxide biyyee odoo asiidawaa hin baabsisuudhaaf fayyada jedha. Biyyee asiidawaa ta'e hin baabsisuudhaaf because beeziidha waan ta'eef OH of keessaa qaba, beeziidha. Yoo itti naqnu biyyee asiidawaa gara akka inni hin baabsa'u taasisaa jechuudha. Yommuu bishaan keessatti bulbulame ayoonota hydroxide uuma jedhe. Yes. pH bulbula calcium hydroxide iskeelii pH irratti toora kamitti argama jedha. Toorri inni itti argamu toora kami jennaan toora 7 haga 14 jidduutti argama jechuudha. Toora meeqa haga meeqa jidduutti argama pH isa kanaa jechuudha. 7 haga 14 jidduutti argama. Maalifi OH waan qabuuf jechuudha 7 hanga 14 jidduutti argama. Isa keessaa illee OH xiqqishoof baay'eedha waan ta'eef jecha meeqa qaba gara 9 haga 10 akkana jidduutti argamuu danda'a jechuudha. Jennee dubbachuu ni dandeenya. Barataan tokko gatii pH bulbuloota 5 qoratee akka gabatee armaan gadiitti gabaaseera jedhe. Barataan kun bulbula kunoo yeroo bulbula va, bulbula wa, bulbula xa, bulbula ya, bulbula za kana maal godhe gatii pHtiin safaree jechuudha. Bulbulli va gatiin pH isaa 4 jechuun bulbulli kun maali? Asiidiidha jechuudha nu gala. Asiidii ta'utu nu gala. Maaliif jennaan asiidonni 7 gada waan ta'eef jechuudha. Akkasuma bulbulli waadha ammoo 8.9 ta'e. Wantichi maal ta'u agarsiisa? Bulbulli waa kuni beezii ta'u agarsiisa jechuudha. Gara bulbula xaa yoo dhufnu bulbulli xaadhaa takka ta'e. Asiidii keessaa illee asiidii cimaa jennaan kanaan. Bulbulli kun asiidiidha. Asiidii keessaa illee asiidii cimaa jedhama jechuudha.
sababni isaa torbarraa gara takkaatti yoo gatiin pH xiqqaachaa deemu asiidummaan cimaachaa deema waan ta'eef jechuudha. Bulbulli yaada torba mataarra jira. Torba mataarra jechuun torbaa gadiin asiidii torbaa oliin beeziidha jennee torba mataarraa noo maal jechuu dandeenya? Hin baab sawaa jennaan jechuudha. Hin baab sawaa jennee barreessuu dandeenya jechuudha. Bulbulli hafee zaada. Bulbulli zaada pH isaa meeqa olii 13 jedha. 13 torbaa ol wanta ta'eef jechuudha. Maal jechuu ni dandeenya jechuudha. Kunillee bulbula beeziiti jechuudha. Bulbula beeziiti jennaani. Akkasuma ammas bulbuloonni gaa asiidaawwan isaan kami kan jedhu akkuma asirraa hubachuu jirrutti bulbula vaa fi bulbula xaa ta'uu danda'a. Because hammi gatii pH dha torbaa gadi wanta ta'eef bulbula vaa akkasuma fi yennaan bulbula vaa fi unoo gatii pH kan torbaa gadi kabira tokko jira bulbula xaatutu bulbula asiidawaa jennaani. Baarratti bulbuloonni ayoonota haayidrojiinii hunda xiqqaa qabu isa kami kan jedhuuf isa kami yennaan bulbula vaati. Kana lameen keessaa gaafa asiidii kana wal bira qabnu bulbula hamtutu waa xiqqoo of keessaa qaba bulbula vaatu of keessaa qaba jennaani. Bulbulli hin baabsawaan isa kami kan jedhu kan torba mataarratti kana jechuudha. Bulbula maali jennaani? Bulbula yaati jechuudha. Akka kanatti deebisnaa fi gaafis sadaffaadhaa maal jetti? Barattuu magartuun bulbuloota sadii qopheessite. Bulbulli sadeenis tokko hydrochloric acid HCl jechuudha. Hydrochloric acid callabbaa jechuudha. Isa hammi bishaanii isarra baay'ee ta'e jechuudha. Callabbaa jechuun asii cunquuf callabbaa waan jedhamutu jira. Callabbaa jechuun hammi bishaanii asiidii tokko keessatti argamu yoo hammi bishaanii greater than asiidii yoo ta'e yookiin hammi bishaanii yoo asiidii irra baay'ee kan argamu baay'atee kan argamu yoo ta'e bulbulichi suni callabbaa jedhama. Bulbula hydrochloric acid callabbaa, sodium hydroxide callabbaa jedha. Sodium hydroxide OH of keessaa qaba. Beezii ta'uu asirratti beekna. Bishaan distilleeffame jedha. Barattuun kun bulbuloota kana maqeessuu dagattee kamtuu maqaa akka ta'e kam akka ta'e ni dagattee jedha. Bulbulootni hedduun hunduu halluu dhabeeyyiidha jedha. Mee akkamitti maqaa isaanii moggaasuu dandeenya ishee? Waraqaa litmasii diimaa, waraqaa litmasii cuquliisa, feenol, fertaalinii, kaalshiyeem haayidrooksayidii fi soodiyem kaarbooneetii ni qabdi. Bulbuloota kanneen akkamitti adda baasuun beekuu dandeenya? Kan jedhu akkamitti adda baasuu dandeenya kan jedhu akkamitti adda baasuu dandeenyu duraratti ayooneessuudhaan yookiin bulbuluudhaan yoonii fi bishaan keessa bulbullee jechuudha. Fakkeenyaaf hydrochloric acid bishaan keessatti yoo bulbullee bulbulichi hydrojiinii galakkisa asiidii ta'uu nu beekna jechuudha. Lammaffaa waraqaa litmasii yoo keessa keenye gara diimaatti yoo nuuf jijjiire bulbulichi maal ta'uu danda'a? Asiidii ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf waraqaa litmasii keessa kaa'uudhaan waraqaa litmasii diimaa keessa keenye yoo diimaa ta'e diimaa ta'uu danda'a. Waraqaa litmasii cuquliisa keessa keenye gara diimaatti, feenolfetaalinii keessa keenye gara halluu dhabeessaatti jijjiiruudhaan maal gochuu dandeenya jechuudha. Bulbulichi asiidii moo beeziidha inni adda baasuu dandeenya. Kanaaf hydrochloric acidiin yoo bulbulame hydrojiinii galakkisa waan ta'eef maal jennaani? Asiidii jennaan kanaan. Sodium hydroxide OH waan of keessaa qabuuf yommuu bishaan keessa bulbulle ayonii hydroxide OH galakkisa. Kanaaf kuni maal jedhama? Beeziidha jennaani. Kuni asiidiidha jechuudha. Sodium kabira bishaan distilleeffameera. Bishaan distilleeffame kuni maal of keessaa hin qabu jenna? Hydrojiinii fi OH of keessaa qaba. Wantichi kan distilleeffame waan ta'eef jecha maal jennaani? Hin baabsawaa jennaan jechuudha. Hin baabsawaa jennaani jechuudha. Okay. Akkamitti adda baasuu dandeenya kan jedhu waraqaa litmasii kanatti fayyadamuudhaan jechuudha. Inni baadhaa waraqaa agarsiistuu hundumaa yookiin pH meetirii fayyadamuudhaan pH bulbuloota kanneen takka 12 fi 7 ta'u yoo beekte akkamitti fayyadamtaa jedha. Okay. Asitti waraqaa agarsiistuu hundumaa pH yookiin pH meetirii fayyadamuudhaan pH bulbuloota kanneen takka 12 fi 7 ta'u yoo beekte jedha. Bulbula sodium hydroxide isa pH meeqa kan qabuudha ta'a jedha. Sodium hydroxidein
OH waan of keessaa qabuuf bulbula isa kam ta'a jechuudha isa 12 kana ta'a jechuudha isa 12 san ta'a bulbulli hydrochloric acidii hoo isa pH meeqa qabu ta'a jira hydrochloric acidiin isa kam ta'a jechuudha isa takkaa kana ta'a acidiidha waan ta'eef bishaan distileeffame hoo isa pH meeqa qabu ta'a kan jedhu isa 7 jechuudha hin babsaa'udha waan ta'eef akka kanatti adda baasuu fi dandeenya jechuudha inni itti aanu waa'ee walnyaatinsa hin baabsa'oo fi ashabooleeti walnyaatinsa hin baabsa'oo fi ashaboolee jedha mee walnyaatinsa hin baabsa'aa jechuun maali walnyaatinsa asidii fi beezii walnyaachuudhaan wal hin baabseessee eegasii ashaboo uumuututu walnyaatinsa hin baabsa'aa jedhama asitti walnyaatinsa asiidotaa fi beezotaa jidduutti godhamuun walnyaatinsa hin baabsa'aa jedhama jira walnyaatinsa asidii fi beezii jidduu gaggeeffamu walnyaatinsa hin baabsa'aa jedhama maaliif asiidummaanis ni bada beezummaanis badee gara ashabootti waan jijjiiramuuf jechuudha fakkeenyaaf akkuma fakkii 3.2 takka irratti agarsiifametti hydrochloric acidii fi sodium hydroxide fakkeenya hydrochloric acidii yeroo jennu HCl plus hydrochloric acid da kuni sodium hydroxide jechuun immoo NaOH kana jechuudha hydrochloric acid ida'u sodium hydroxide kunniin lamee yoo wal nyaatanii ioniin kuni plusidha qaba inni kun ammoo negatiiva qaba walirratti jechuudha Cl kuni sodium maal qabdi positive qabdi OH tun maal qabdi negatiiva qabdi inni positive qabu dhufee isa negative qabu wajjin wal nyaata jechuudha inni positive qabu kunis dhufee isa kana wajjin wal nyaata kana booda maaltu uumama hydrogen dhufee asirratti dabalama H2O uumama H2O dha uumama jechuudha kan asirraa uumamu yeroo walitti dabalamu asitti immoo NaCl uumama NaCl sodium chloride plus H2O sodium chloride kuni hydrogen of keessaan qabu OH of keessaan qabu ashaboodha jechuudha wal hin baabseesse jechuudha jechuudha asirraa kun nama galu kanaaf sodium chloride fi bishaantu uumama wal nyaatinsa hin baabsaa kana keessatti hydrogenii plus qabu acidii T fi OH negative qabu beezii akka wal qixxaatu armaan gadiitti bishaan ni uumu isaan wansuuniin yaa bishaan ni uumani akka itti bishaan uuman gaa kunoo walitti plus fi negative waan qabaniif bishaan ni uumu jechuudha akkanatti wal qixxaatu wal nyaatinsa acidii fi beezii gooroon akka armaan gadiitti agarsiifama acidii da'u beezii wal qixxaata ashaboo fi bishaan nu kenna laa kun asumatti akka kanatti jechuudha wal nyaatinsi akkanaa kun maal jedhama wal nyaatinsa hin baabsawaa jennaan kabiraa asidiidha wanta ashabooleedha ashaboo jechuun maali kan jedhu ni lallagaa ashaboo jechuun compoundota inorganikii keessaa isa tokkodha jecha ashaboo jedhu kana yommuu dhageenyu maaltu sammuu keenya dhagama ashaboo nyaataatu sammuu keenyatti dhagama jedha dhufa jedha ashabooleen compoundota yommuu asiidotaa fi beezotni wal nyaatan uumamanidha asidii fi beezii yeroo wal nyaatan uumamanidha kanaaf ashabooleen compoundota ayonota positive beezota irraa argamanii fi ayonota negative asidota irraa argaman irraa kan walitti dhufuudha jedha fakkeenyaaf reefo yeroo laallu hydrochloric acid plus sodium hydroxide yeroo jennu inni kuni asitti acidii kana keessatti H plus qabdi negative chlorine qaba asitti immoo NaM positive qabdi OH nammoo negative qabdi jedha ashaboon maaliif maalirraa uumama ayonii acidii keessatti positive ayonii acidii keessatti negative qabu jedha la amma kun hydrochloric acidin acididha acidii keessatti ayonii kamirraa uumamti ayonii isa negative qabutu fuudhama beezii keessatti immoo ayonii isa positive qabu fuudhama jechuudha kanaaf beezii keessatti ayonii positive qabu fudhanneet acidii keessaa immoo ayonii negative qabu waliif fudhannee isaan kana lameen jechuudha wal nyaachifnee walitti daballee maal uumna acidii uumna jechuudha kana booda ashaboo nyaataa dabalatee compoundonni beekamoon kanneen akka sodium hydrogen carbonate kayennuun jechuudha kan akka sodium hydrogen carbonate calcium carbonate fakkeenya calcium carbonate chookii jechuudha calcium carbonate chookii akkanaa kana akkasuma dhagaa ofii jechuudha ni beekama diammonium phosphate DAP kennu diammonium
phosphate diammonium jechuun kana gootee as lama gootee phosphate PO4 in kuni ayonota tan baay'ee phosphate jedhamudha. Di jechuun lakkoofsa lameen kana diammonium phosphate kennun kunis kunoo akkana kana jechuudha. Akkasuma potassium nitrate jechuun potassium nitrate look compoundota akkana jechuudha. Garee kana keessatti hammatamu jechuudha. Ashaboo nyaataa dabalatee compoundota ammaan dana barreesse kun hundi ashaboo jalatti hammatama jechuudha. Ashaboon dirra lafaa keessatti baay'inaan ni argama jedha. Ashaboon dirra lafaa keessatti baay'inaan ni argama. Albuudonni baay'een ashaboodha ammas. Albuudonni hedduun maali? Ashaboodha. Akkasumas ashaboon halluu adda addaa qabanis ni jiru. Ashaboo nyaataa qofa osoo hin taane ashaboon halluu adda addaa qabanis ni jiru jechuudha. Fakkeenya ashaboolee muraasaa fi ayonota isaan irraa uumaman akka armaan gadiitti kunoo kaameetu jira jira. Fakkeenya ashaboolee sodium chloride, aluminum diammonium sulfate kennu aluminum sulfate jechuudha. Potassium nitrate, calcium carbonate kanneen akkana kuni fakkeenyota maaliiti? Fakkeenyota ashabooti jechuudha. Ayonota isaan irraa uumamanis kunoo NaCl aluminum fi sulfate, potassium fi nitrate kanneen akkana irraa jechuudha. Dhagaa fi bronqii fi marble ayonii positive kanaa fi carbonate irraa kan walitti dhufuudhaan qophaa'edha jechuudha. Halluu isaanii kunoo halluu isaanii kana laallee beekuu ni dandeenya. Halluun isaanii akkuma laallee agarru akkanatti mul'achuu ni danda'u jechuudha. Iron chloride, magnesium chloride, zinc chloride. Yes, kanneen akkana kun maali? Sodium chloride kunniin fakkeenyota ashabooleeti jechuudha. Fakkeenyota ashabooleeti jennaan. As gaditti gilgaalli 3 takka 8 maal jedha? Ashaboolee armaan gadiitiif ayonii positive fi ayonii negative isaan irraa ijaaraman barreessii jedha. Akkumaan jalqaba isiniin jee amma fakkeenyaaf sodium chloride kan jedhu kana keessatti sodium chloride wanta yookiin potassium chloride kan jedhaman kana amma ayonota kanneen keessatti gaa ayonii isaan irraa uumaman qophees kan barreess kan jedhu inni duraa positive qaba inni itti aanu negative qabaachuu beekuu qabdan. Keen kun maal fakkeenyaaf maal qaba? Keen wanni inni qabu maali? Positive qabdi. Cl negative ayonii K positive fi Cl negative irraa. NH4 maal qaba? NH4 positive qaba, NO3 ammoo NO3 negative qabdi. Akkanatti. Fakkeenyaaf isa jalqabaa kana fudhanne inni jalqabaa potassium plus Cl minus kana. Akkasuma isatti aanu kana yoo fudhanne ammas NH4 plus akkasuma NO3 minus kana lameen irraa inni baadha jechuudha. Inni caadhaa ammoo sodium hydrogen carbonate jedha. Sodium positive qaba, HCO3 ammoo negative jennaani. Maal goona? Sodium plus jettee HCO3 acidii dhaga'i maal jennaani? Bicarbonate jechuudha. Yookiin hydrogen carbonate jechuu ni dandeenya. HCO3 negative qabdi. Ayoniin inni irraa uumame kanaa fi ayonii kana lameeni jechuudha. Kana lameen irraa. Yes. Take us it. Akkana qabadda. Inni itti aanu calcium phosphate jedha. Calcium maal qaba? Positive qaba. Phosphate maal qabdi? Phosphate negative qabdi. Calcium positive qabdi. PO4 ammoo negative qabdi. Akkana jechuudha. Inni daatis magnesium positive qaba. Magnesium Mg maal qaba? Positive qaba. Cl ammoo maal qabdi? Negative qabdi jechuudha. Akkasuma zinc chloride jechuudha. Zinc chloride. Zinc maal qaba? Plus qaba. Cl maal qabdi? Negative qabdi. Kana lameen irraa asiidiin akkana uumame jechuudha. Asiidiin kanneen irraa uumame jennee wanna gochuu dandeenya. Inni bira maqaa ashaboolee moggaasuu fi formulaa isaanii barreessuu jedha. Maqaa ashaboolee moggaasuu, formulaa isaanii moggaasuu, formulaa isaanii barreessuu. Ashabooleen kompoundota hydrogeniin asiidii guututti yookiin hanga tokko yommuu ayonii sibiilaatiin bakka bu'ame uumamanidha. Ashabooleen jechuudha akkaataa inni itti uumamu dubbachuu jira. Ashabooleen
Compoundoota hydrogeniin asidii guutumaa guututti yookiin hanga tokko yommuu ayonii sibiilaatiin bakka bu'ame uumamanidha. Fakkeenyaaf ayoniin hydrogenii hydrochloric acidii yommuu ayonii soodiyemiin akka bakka bu'amu sodium chloride tu uumama jedha. Fakkeenya look sodium hydroxide plus hydrochloric acid amma bakka eenyu bu'aa jechuudha amma inni bakka sodiumititu dhufee bakka maali bu'aa bakka hydrogenii hydroxide bakka amma OH tana dhuftee maaltu bu'aa chlorine santu bu'aa jechuudha. Bakka hydroxide chloride bu'uudhaan kun uumama jechuudha. NaCl sodium chloride plus H2O. Kanaaf khabira ashabooleen hundinuu ayonota irraa ijaaraman. Ayonii maali? Ayonii positivity fi ayonii negativity. Ayoniin sibiila beezii irraa dhufu yommuu positivity ta'u jalqaba irratti ayoniin sibiila maal irraa dhufa? Beezii irraa dhufa. Innis maal qaba? Positive qaba. Ayoniin asidii irraa dhufu immoo yeroo hundaa negatiividha. Yeroo hundaa'u negatiiva jechuudha. Maqaan ashaboo yommuu moggaafamus maqaa duraa maqaa sibiilichaa beezii irraa dhufe maqaa dha'uudhaan maqaa inni boodaa immoo maqaa negatiivii asidichaa irraa dhufeen walitti dhufeeti moggaafama jechuudha. Maqaan ashaboo fakkeenyaaf amma isa kana NN sibiila amma fakkeenyaaf bakka kanatti fakkeenya maqaa isaan kana yoo ilaallu amma fakkeenyaaf bakka kana keessatti NN tun asidii irraa dhufte wanta beezii irraa dhufte jechuudha. SO4 tun ammoo asidii irraa dhufte. Inni asidii irraa dhufe ida'uudha qaba. Inni asidii irraa inni beezii irraa dhufe ida'uudha qaba. Inni asidii irraa dhufe immoo negatiiva qaba. Isa asidii irraa dhufe isa beezii irraa dhufe kana dura maqaa dhooyina jechuudha. Isaawwan kanneen dura maqaa dhooyina maal jennaani soodiyem jettaan jechuudha. Soodiyem eegasii kanaan soodiyem hi salfeet jettaan jechuudha. Soodiyem salfeet. Sodium hydroxide fi wanti sulfuric acid yeroo wal nyaatu sodium sulfate kana uuma jechuudha. Maqaan isaanii kamiin moggaa jennaan dura maqaa sibiilichaa maqaa dhooyineeti taansinee eegasii kattaanu dubbannaa jechuudha. Ashaboolee gilgaala 3.17 irratti tarreeffaman dabtara irratti barattu irratti barreeffachuudhaan asiidotaa fi beezota isaan irraa ijaaraman adda baasii jedha. Sana booda maqaan isaanii haala kamiin akka moggaa'ame xinxaalee jedha. Ashaboowwan 3.17 gaa mee kami kan jedhu 3.18 kuni 3.17 mee ni jiraare halaallu yoo jenne 3.17 no isa kana nayini jechuudha. Yes akkamitti akka qophaa'an laalamu jedha kana laalleetu jirra. Kabira faayidaa ashabooleeti. Ashabooleen faayidaa ni qabaayee kan jedhu faayidaa ashaboolee jedha. Ashabooleen laaboraatoorii keessattis ta'ee jireenya keenya guyyaa keessatti faayidaa hedduu qaba. Faayidaalee ashaboo hedduu tarreessuun ni danda'ama. Fakkeenyaaf kanneen akka ijaarsa manaa keessatti ashabooleen ijaarsa manaa keessatti faayidaa ni qaba. Ijaarsa manaa keessatti faayidaa ni qaba. Fuullee oomishuu yookiin daawwitii oomishuu keessatti illee faayidaa ni qaba. Hospitaala keessattis dhukkubsataa wallaanuu ashaboon albuuda garaagaraatu jira waan ta'eef ni gargaara. Lafee caccabe suphuudhaafis cimina lafee keenya ilkaanii keessatti oomisha xaa'oo dhukaawaan akka baarudaa adda addaa oomishuudhaafis xaa'oon wanti ashaboon baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kutaa kana keessatti gaa faayidaalee ashaboo muraasni isaanii kunoo asitti fakkeenyaaf kaameetu akka armaan gadii kanatti kaa'ee jira. Fakkeenyaaf faayidaa soodiyeem kilooraayidii faayidaa soodiyeem kilooraayid kan inni kana jechuudha. Soodiyeem kilooraayidii fudhannee soodiyeem kilooraayidin ashaboo nyaataati. Soorata beeyladootaa fi soorata yeroo dheeraadhaaf tursiisuudhaaf ni gargaara. Soorata ittiin mi'eessuudhaaf akkasuma yeroo dheeraa ittiin tursiisuuf ni gargaara. Dabalataanis kompoondoonni faayidaa qabeeyyii akka soodiyeem kaarboneetidha, soodiyeem baayikaarboneetidha, soodiyeem haayidrooksaayidiidha fi hydrochloric acid saamunaa fi kan kana fakkaatan oomishuufis akka mi'a dheedhiitti ni tajaajila jechuudha. Kompoondoota kanneen illee oomishuudhaaf akka mi'a dheedhiitti soodiyeem kilooraayidin ni gargaara. Kabiraa soodiyeem baayikaarboneetidha. Soodiyeem baayikaarboneetii kan kunis
yookiin soodiyem haayidroojiin kaarbooneetiin kuni beeking soodaa jedhamuudhaan ni beekama. Faayidaan isaa inni tokko maali? Taartariik asiidii walitti makamuudhaan taartariik asiidii wajjin walitti dabalamuudhaan beeking paawudara yookiin waan akka paawudara kan kaameeraadha jechuudha. Kan ficaa yeroo jiisan baasuudhaaf gargaaran oomishuudhaaf ni gargaara jechuudha, qopheessuudhaaf ni gargaara. Beeking paawudariin bukoo daabboodhaa akka inni bukaa'u akka inni dafee bukaa'u dhaaf kan gargaaru jechuudha. Kabira potassium nitrate kun kana faayidaan potassium nitrate keessaa muraasni baaruuda rasaasaa fakkeenyaaf baaruuda rasaasaa yeroo rasaasni dhaawamu jechuudha, baaruuda facaasan jechuudha oomishuudhaaf ni gargaara. Dhukkaawwan adda addaa oomishuufis dhukkaawwan adda addaa waanuma akka baaruudaa sanii dhukkaawwan adda addaa xumaashaa maal waan ijoollee guyyaa gaafa iidaa gaafa maalii kan itti fayyadamtu san jechuudha, waan akkasii oomishuufis ni gargaara. Akkasuma xaa'oo oomishuufillee ni fayyada jennaan. Inni xumuraa faayidaa ammonium nitrateeti. Ammonium nitrateen nitroogeniidhaan kan badhaadhee fi dhukkaawoo adda addaa oomishuudhaaf kan fayyadudha. Dhukkaawoo adda addaa oomishuudhaaf kan gargaaru jennaani. Kanaaf xumura asumarratti isinii dhaabbadha. Haga kunigaa boqonnaa sadii xumura boqonnaa sadiiti. Haga boqonnaa afur jedhee isiniif eegalutti nagaan naaf tura. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.